warri har kufaatii nama tokko ajandaa godhatanii garuu keessoon isaa kufaatii sabaa akka ta'e sabni akka baru kan hin barbaadu warra lama. Warri tokko warra faca'ee baqatee albaadhessa dabeessa biyya ormaa taa'ee asii beekaa fakkaatee hayyuu fakkaatee munaagu tokko warra kana mootummaas kuffisuu hin danda'an. Tasa kun abjuudha tokko warra maqaa Oromootiin hidhannootti jiru. Warri kun warra wal ajjeesee warra tarkaanfachaa oolu, warra wal wareegaa oolu, warra keessa turre, warra waa gudunfuu hin dandeenye jala mureensitti amanaa jechuudha. Warra ufiyyuu tokkummaa hin qabne, qaamni ufii tokkummaa hin qabne akkamitti Oromoo bilisoomsa. Yeroo darbee faannoo duukaa ajajoota faannoo duukaa kora keessoo godhachuuti akkamitti akka mootummaa kana kuffisuu danda'amu irratti mari'achaa turtanii bare. Faannoon har'a maal nuti hojjechaa jira? Shaabiyaan har'a eessatti imalaa jirti? Tigreen eessatti imala? Eessa imalli isa Finfinnee miti? Oromiyaa miti? Qaamni gara Finfinneettii fi gara handhuura Oromiyaattii fi mootummaa kuffisuuf gara kana imalu Oromoof waan gaarii yaadesitti fakkaata. Har'a wal abaarra. Har'a wal lolla. Gaafa alagaan dhufee biyya kana qabatu walumaanis bannaa jechuudha. Walumaanis owwaalamna. Walumaanis sabummaan keenya nurraa mulqama. Walumaan immoo gabrummaatiin ibsamu otoo hin taane du'a du'ummaatiin ibsamu otoo hin taane wanni nu ibsu tokko iyyuu hin jirtu jechuudha.